أكم جرتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سندنو welcome أدو جمتشوتين كبا يرون دنقدنا تجري وان تكقبت أمرتك قافة نمني أكان إراد أمي قاتي وطالتي تبتي إيشفتي إفجج بيشت وان كان تجري مالي فقوتني جيتين قافة لقافتك قافة نمني دوش راد أمي قاتني إيشفتني تبتني وان كان مالي فقوتني جين قافة warreen dhume kuni kaayyoo dhumeef qaba kaayyoo isaanii galmaan gahuudhaaf carraaquudha qabna malee teenyee boonyee wal boochisuun hamilee wal cabsuudha qalbii wal cabsuudha kanaafuu booyuun hin barbaachisuu jan boonuu dhaadachuu sirbuu taphachuu garuu kaayyoo isaan biraa wareegameessan galmaan gahuudha kanaaf sirbinaa wal jajjabeessuudhaa fi wal boorsuudhaa fi سربه قالوا خران تناخ انجفنوولات قبسو رمودات ربين توكتشنيس وجينجر ربين قلتيس قويا ايقلا قويا لقنا قبيادا اورميا قوتو خيستي ارانتنا ملكي لان تمرم ملكي لان تمرمو برخوتيتي ربين دندو بلسجنا والافان ديبسي وراني ابي بيخيسة فجاسي كابينوتا hogganoota bilxiginnaa uleedhaan cafaqee warra ambulaansiidhaan mana haakimaa dhaqeen beeka magaalaa kaabinoota sadiin beeka arada waleetiin kaabinoota sadi ka waraanni bilxiginnaa uleedhaan cafaqee ambulaansiidhaan mana haakimatti kute isin kaabinoonni magaalaa kanaa isiniis waatu isin keessa jira isiniis rakkoodha qabdanii oonagummaan isin keessaan dhumne جاني شافقاني ورسلا أورمو ريبسي سوداف أتشخايان أنغوتا ساني ورسلا أورمو داميرو تشخان إفيفو شكني كامني بالسجنات والشكي والأفان ديب إجرا إنيو سبونو ما كبا إنيو سبونو ما كامني واللايتي يوني مقاتو غاري دامتي ورا كابنوتا irra deemanii waraanni shugutiidhaan mataa keessa dhawee hudduu keessa dhiitee kabalaan fuula addeessee akkamitti magaalaa isin hooggantan keessatti ummanni osoo manaan been mana taa'ee isinoo deemtanii yaatanii kaabinoonni kun makiinaa dhaabeeti ka'ee ummataa qeeroodhaa wajjin dhokateewu kaabinoonni magaalaa gariidhaa makiinaa dhaabeeti oofisa cufee qeeroodhaa wajjin dhokatee jalaa bade waraana jala waraanni waan godhu dhabeeti wal afaan deebi'ee aangootuma bilxiginnaadha bakka bu'oota abii bakka bu'ee kaayyoo abii oromoo keessatti hidhuu barbaadu keessattuu warra irraa badaafa hogganoota bilxiginnaa ka harargee bahaa bulchaa itti gaafatamaa damee siyaasaa itti gaafatamtuu damee siyaasaadha bulchaa kaabinoota magaalaa sadii warra silaa kaayyoo bilxiginnaa kana oromoo keessa gammagarsuu barbaadu warra halkanii guyyaa badhaadhinaa wajjiin fuuldura badhaadhina jiru waraanni badhaadhinaa fi jinniin beeku tarkaanfii irra fudhatee dubartii fi kan hunda kabalaan fuula azooree galagalchee kun dhokatee jalaa badee jechuudha kuni rabbiin ol tahees qabsoo oromoodhaatii wajjiin jiraachuu garsiisa odeessaan oromiyaa keessaa naannoo birarraa qabu naannoo birarraa hordofaa tureesi arra diddaan bittaa fi gurgurii yookaan lagannaan gabaadhaa ta godhamte oromiyaa guutuu keessatti milkooytee oolte including the capital Finfinnee bakka hundatti abifaan waraanni biyya keessa ergan akka isaan yaadaniif san godhuu hin dandeenye biyya guutuu abii akka dheengadda aangoo qabate waraana nama kumsoddom leenjifatee oromoodhaan fixuudhaaf keessa erguu miti wayyaaneen 500,000 militarii qabdu hulaa oromoo hundarra waraana dhaabdee godhuu hin dandeenye arra karaan hararge irraa jibuutii deemu citeeti oole bakka meeqatti citee oole karaan finfinne irraa karaa arsii gad deemu bakka meeqa citee oole karaan achirraa qabee karaa wallaggaa deemu citee oole karaan finfinne irraa ba'u hundi citee jira magaalaa finfinnee keessatti gulliitiin amaarri gubbaa taa'u shunkurtaa fi timaantim eessaa dhufu oromiyaadhaame makiinaan dhufaame oromoodhaatu oomishee baasaa miti sumuuniin takka finfinnee seenuu hanqatteeti finfinnee keessaa nafxanyaan timaantim qammani kaayanii firii takka qarshii 20
ፍሪ ተቀርሺ ዲደሚሽን አይገባም ሰሞኑን ቀይሮ መንገድ ዘግቷል ተብሏል ቀይሮ መንገድ ዘግቷል ካሁን በኋላ ምንም የለም 25 ብር ከሆነሽ አራ አይሆንኝም ቀንሺው አራ ካነ ኸይስ ይረን ሁኒ ኢንባን ኦሮሞዳ social media gubbatti waan godhuu qabnu qofarratti xiyyeeffannee godhuudha malee hamileen nu cabuun mataan gannubuun hin barbaachisu injifannoon guyyaa duraa kana keessatti mootummaa tana karaa diinagdeetiin kufaatiin gubbaan dhufte kufaatii akkana jennee lakkaa'uu dandeenyu miti injifannoodha mataa ol qabadhaa boona guyyaa afuriin nuuf edaas oromiyaa keessa oliiga fiigaadhaa jiran edaas oromiyaa keessa fiigaa jiran qeeroon oromoodhaa achumaay istiraatejii biraatiin asbaati bakka waraanni jiru irraa mayxeeti bakka taa'etti karaa addaan qurxiti yes addaan qurxan qotee bulaan keenya waan kana warra hedduu dalage warra nuyi warra alaati isin silkii alaa bilbilamtuun warri alaa maal ja'a maal nuu dhaaman namni gurri baahee maal ja'anii warri minisootaa maal jira warri jarman tokko maal ja'a qotee bulaan keenya waan qabu horiidhaa fi kuduraa muduraa magaalaa baasuu dhaabee jira magaalaa Finfinnee keessa nafxanyaan jimaa qabaatu arra haraaraa Oromoon waan dhiiftuu qabdi Oromoon qabso jirraa warri haraaraa qabus jimaa arra irribaan ka'u seen mana fi ool nafxanyaan harka addarra kaatteeti jimaa gad eegaa ooltee jimaa harargeedhaa ol seenu huubni tokkon seen huubni tokko arra ምን አለበት ቀይሮ ይሄን ጫት እንኳን ቦምብ ለቅልን ጂሙ መከነ ስላገኑ ዲሰኒ እሺ ሌላውን ያዙ እንዴት እንኑርጃ ወኒ ሁንዴብ ደቻት ሄ ገሉፍ ይፍዴም ተካ ኢኮኖሚ ብያ ዳርጎኔ ለመደማሲ ወረ ብያ ወረ ፍንፍንራ ኤገሊ አከ ሞቱመቲ ገረገለን ጉያ አፍረነ ፈኸይሰቲ ጎዱ ዳፍቴኝ ማልቀበኔ kuduraa keenya qabannee muduraa keenya qabannee jimaa keenya qabannee buna keenya qabannee waraanni abiy qotee bulaa irra deemee dirqiin ka'ee magaalaa baafadhuun juun fayyaan qabu ciisu jira lakki magaalaa borraan qabu sigalee maaliin godhu aboo jimaa guuri magaalaa baasi lakki hin baasu abadu aboo kuduraa fuudhi magaalaa baasi hin jiru kana qofaan moohuu dandeenya warreen qalbiin dadarreedha qalbiin isin cabxee akka waan abiyyu humnarkatee mootummaan bilxiginnaadha as I told you I gave them 2 weeks mootummaa abiyyiif 2 weeks kenna abiy gulaaltu baaraga keessa suuraan saatu minilik raddeete jirti suurummaan saatu gurbaan duraan bireedaan dhomboshoon maal fakkaatu sun osoonuma laalluuti minilikuma irra galee jiran waa kara gadii kana faadhaa minilik irraa mura edaa namni stressiin waan hin dandeenye keessa guugalte abiy oromoon as qabdeeti akka raksu jirti qeyroon as qabdee taa'u jirti waan akkanaa guugaltan gammada waan godhuu qabdeeti focus godha waan ala kanaa godhuu dandeenyu what is my part maaliin godhuu danda'a jaa'if gaafadhaa malee qalbiin isin cabxee bilxiginnaa ergamtuu TPLF warra TPLF hudduu keessa dhiitee amadii damii fi torba ergate Oromoo yoo torbaan lamatti firraan kaafne arkuudhaaf teessan istiraatejii hedduu lafa jira waraanni abiy Oromoo yoo qawwee waan qabu xitii waan qabu itti fixe Oromoo mileen lama ajjeesu humaan qaban meeshaa waraanaa alaa seenuuf ittiin jiru dhagaa kan maallaqni gargaarsi alaa seenuuf ittiin jiru abiy Ahmad baatii tanaahu waraana isaatiif mindaa waan kafalu hin qabu kana beektu baatii takkitti tanaawu waraana isaatiif mindaa waraanni nyaata barbaada wal'aansa barbaada huccuudha barbaada kaalsiidha barbaada paantiidha barbaada qibaatiidha barbaada kana hunda abiy baatii takkitti tanaawu waan godhuuniif hin qabu hojjettoota isaatiif waan mindaa kafalu hin qabu Itoophiyaatti hojjechuudhaaf mindaadhaan walitti hidhaadha waraanni ati qabdu yoo nyaatee dhugee sii lola warri ala kana diplomaasii isaa ciree hamtuudhaan fixe warri kam Minisootaadhaa Jarman Awurooppaa France kuni wanni isin gootan waan addaati Itoophiyaa miidiyaan hundirraa barreessu jiru sumuunii takka kennu hin taanu this guy doesn't last long he's not going to last long so we don't have to spend a single penny of our money on this government deebisaa isaan qaban kana no for Ethiopia no Trump Kenyas no Abi no Trump yo dage inuma hija
Nobel Prize nu irraa habalate sumuuni takkachi erguun taa'u kanaafuu kuni injifannoo diyaaspooraan ala kana dalageetu biyyatti apply ta'ee qotee bulaan keenya nu jalaa qabee arra caljee hin baanu gat kun baasa magaalaa takka keessatti dhufee kalee by the way kalee wali qabaniiti marachaa oolan abbootii qabeenyaa wali qabanii aangootii qabanii borukka dukkaana keessan bantanii qabeenya keessan banaa dalagaa jedhanii hayyee ni bannaa hayyee ganamaan badhinumaa akka durii miti inumaa an ganamaan hin keebana ummanni keenya kun ayli qabaa waliif galan beekadhaa ka waltajjii kana godhe abbootii waraanaati hogganoota waraanaati bilxiginnaadha hayyee ni bannaa jedhanii walii galanii hideeman ganama waraanni hugguu magaalaa sanitti deebi'u nam tokko qaxinjuu dukkaanni tokko hin banamne hulaan nama hundaa cufaadha sat amma gaa kaabinee barbaada hogganoota barbaada magaalaa keessa kan kaabinoonni kun kaayilii qabu duraan baqate qeyroo wajjin kanarraa maqee taa'u jira wani nu qeyrumaa wajjiraan nu buutu kun gowwaan ka karaa gubbaa deemu maaliif hin bansiisin kalee maal waliin jenna kalee ati edaanuu siitu harka keessaa qaba onagummaan si keessaan banne ati isaan deeggarta kabalaan nama maqaa dhoon barbaade nama haa ka'eetiin gabbaasaa gabbaa jaanii duuba nan tuminaagaa na dhiisaa nan tuyxanii migadiin baa bar mana keessiira mana keessaa waraanni bilxiginaa dhufee kaabinee hoggana kaabinee Abiy Ahmediin hottuu gabbee naawuxaa gudheen እሺ አትመቱኝም አይደለም አትደበድቡኝም በከዳ ሆገነንም ኩኒ አትደበድቡኝም ናውጣ ወንታ ተኸነኒ ዋን ሰግሌ ወድ ተኸለ ተኸነኒ ደም መጋላ ኸይሰ እይ ገባሃጂኒ ያው መተኸኛ ባያ ያቦኑን ዲሰዲ ባውኖ አነቱ ባና እንደ ሙጅረ መጋላ ኸይሰ እንገባ ጫሉ መንውት አቺ አቦቲ ቀበኛ ነማ hanga tokko qabqabanii magaalota hedduu keessatti hidhee jiran abbootii qabeenyaa taajiran Oromoodhaa qabiyya keessaa xiqqoo qabu qaqqabanii hidhee jiran hidhaadhaa fi ajjeechaan haatti fuftu haa hidhanii hidhatti hafuun ta'an hidhamnee duuneeti hanga Abiy Ahmed akka gadaafitti magaalaa Finfinnee keessa qeyroo miilaa harka qabdee harkiftu akka siidaa dhageeffadha irraan deebi'a akka siidaa mokonni magaalaa adaree keessa beerri keenyaa fi ijoolleen teenya qabdee mataa qabanii harka qabanii harkisee cabsetti hanga reefi Abiy Ahmed mataa qabanii qeyroon Oromoodhaa Finfinnee keessa harkiftutti qabsoo Oromoodhaa tuufti sun ammaas turuun teessu he keep killing our people he keeps killing innocent people and he will face the same thing kanumaatu Abiy mudachuudhaaf ta'a akkuma gadaafiin to the last minute osoo dhaadatu osoo haasolleen jijjiirin naanu maarree osoo jaasawuti boodarra qeyroo liibiyaa as qabdee gabbaaftee mataa gubbaa jettee jechuudha that will happen to Abiy Ahmed he disrespect Oromo xiqqeesse Oromo tuffachiise yookaan Oromummaan tun baddeeti Abiyyummaan jiraata yookaan Abiy badeeti Oromoon bilisoomtee jiraatti sigalee akkasii oduu gammachuu tanaan isinii himuudhaa dhufee yeroo hunda waan gaddaan asinaa jara keenya waan takka isidhaam gorsa isinirra beekeetii miti waan takka isidhaam feesbuukii kanarratti waan Oromoo qalbii cabsaa hin dubbatinaa hin katabinaa kanaa olii gallu waan ummata kana qalbii cabsaa Facebook gubbatti hin katabina hin dubbatina waan nama hamilchiisa waan onnee nama godha waan karaa injifannoo nu garsiisa qofarratti focus godha hayyoonni keenyaas waan katabina waan ummata qalbii cabsa waan nama onnachiisa kataba waan nama hamilchiisa kataba san dubbadha akkastaane waa ta'uun teenyitan rabbumaa beeka rabbii beeka garuu atis dalagi nuti barana waa akka qabna mootummaadhaa wajjiin lolu jirra Oromoon amad 150 nafxanyaadhaa wajjiin lolte amad 27 TPLF lolte firraa kaafte amata lama keessatti kana gurbaa maraataa fuulli iitawe gurbaa waan jumbeeyne
amal lama keessatti sossoofnee qabnee jirra amata sadi guutuudhaaf hin taa'u Abiy Ahmed ama sadi guutuudhaaf hin taa'u hamilee teessan wal jabeessa hamilee teessan wal kaasa if wareega akkuma maanta godhatan kana baati umma keessa sagreta silkii fuudhaa dawwala waan caffeeraa mis arra kana haasawa yoo fagaatte dawwaliiti namshanii fi jatti irraan tana silkii biyya dawwali caffeen barakan arra kana haasawa ji silkii dhaa warra biyyattiin hamilee nama tokko yoo jaart mooraalii nama tokko yoo ol kaafte yoo nama tokko wartee akka injifatu itti wandeesse santu Oromoo gargaara qalbii wal cabsuun hamilee walii buusuun waan hin taane barreessuun gootan keenya ka hidhaa jiru hogganoota keenya nuutu baas nuu ajjeesa nuu baasuus danda'a yoo qabsoo falmaatti fufne akkammaa kana goone isaanii miti hadu'eewu Abiy Ahmed osoo lubbuun keessaan baane warra inni jeeseewu achi dhaabnee gumaarraa baafne hajiruu miti yoo ammoo nuti lallaafannee hamilee wal cabnee wal duuba haafnee jenne nuutu iftuffachiisa nuutu hayyuu keenya illee balleessa kanaafuu mooraalii keessan biildu godhaa onnee teessan qaraa jajjabaadhaa injifannoo dhihootti if duratti ilaala akka daawwititti injifannoo dhihootti if dura ilaala it's not about Abiy must go we can kick Abiy nu dhiitee gabbaas cireessa he's not going hanga nuti gabbaaf nutti hanga qeeroon dhayxee as qabdee maalabbaa keetii asii goota jettee as qabdee gabbaaftu godhin ba'u qeeroo gabbaasuudhaaf ta'a hudduu keessa dhiitaadha fuula fiifuu amma duruu dhiita gurbaa kana jara keenya mee warri wantan wargaara warri qaama namaa dubbiftan body language namni qaama namaa dubbiftan min wargaara Oromoo keessaa warri ogummaa san qabdan fuula Abiyyirraa maal gartan maal dubbiftan an ogummaa waan kanaa xiqqoon qaba fuula Abiy mee akka laala just look at him mee fuula isaa suuraalee adda addaa fidaati fuula isaa kabooda kana akkatti dura kaamee ilaala maal keessa gartan maaltu keessaa mul'ata qalbii cabinsa sodaa guddoo haala hamaa keessa jiraachuu nama halkan hirriba rafne nama ganama lafaa ka'u qeeroo yaadu nama Oromoon na dhuftee asii na fuutee arra mo'oom na fuudhanii je'ee hiraaru nama akkanaa gartan nama yeroo gaabdutti akkana goonee fuulli isaa Abiyyirraa karaa Minilii garagale akkam sodaanne qalbii isin cabte ishiishe nama fuula isaa amma Abiy fuula isaa bireedaa Abiyyirraa karaa Minilii jijjiirree jira qeeroon jijjiirree jira qabsoon teenya bifa isaa fuuteeti Abiyyirra deebiftee jirti hanga hafe kanaas Minilii gartee irraa boodaa ka gaafa ciccitee faca'eessan gartee ka fuulli kun irraa muramee luyti irraa muramtee jilbaa gadiin hin jiran hanga fuula Abiy akkas goonutti qabsoon qeeroo itti fufa injifannoon ni dhufa fayyaataa yeroo gaarii qabaadha.